Hoogganaan biiroo carraa hojii uumuuf ogummaa Oromiyaa Injiinar Eebbaa Garbaa mootummaa yaadama kalaqaa fi ogummaa jajjabeessuun ogeessota ga'umsa qaban horachuun carraa hojii uumuun xiyyeeffannaan hojjetamaa jiraachuu ibsan. Biiroon carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa wal dorgommii ogummaa agarsiisa baazaarii oomishaalee enterpiraayizii guyyoota 4f gaggeessaa ture goloobamuun beekamtii kenne. Agarsiisni fi baazaariin kun mata duree carraa hojii ogummaan durfamuu badhaadhina walootiif jedhuun guyyoota 4f magaalaa Adaamaatti gaggeeffamaa ture kanneen mo'ataniif badhaasni fi beekamtiin kennameera. Gabaasa dorgomtoota gaggeeffamaa ture kan dhiyeessan itti aanaan biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa obbo Nasraddiin Jamaal akka jedhanitti sochooftoota himaataa 79 leenjistoonni 180 leenjifamtoonni 113 fi waliigalaan dorgomtoota ogummaa garagaraan 366 dorgommii kanarratti hirmaachuun kanneen tokkoffaa hanga sadaffaatti ba'an badhaasni fi beekamtii kennuun Oromiyaa bakka bu'uun sadarkaa federaalaatti kan dorgoman ta'uu ibsan. Kaataagorii adda addaatiin jechuunis leenjisaa, leenjifamaa, sochoosota enterpiraayizii keessaa namni 339 dhiirri dubartiin 27 walumaa galatti 366 wal dorgommii kana keessa dabranii warri tokkoffaa hanga sadaffaa ba'e guyyaa har'aa kana badhaasa yeroo jalqabaatiif bifa addaa ni kennamaa jechuudha. Hoogganaan biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa Injiinar Eebbaa Garbaa ergaa dabarsanii akka jedhanitti mootummaa yaadama kalaqaa fi ogummaa jajjabeessuun ogeessota ga'umsa qaban horachuuf baay'inaa fi qulqullinaan oomishuuf sadarkaa Oromiyaatti xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru. Uummanni keenya yoo barate yoo leenji ogummaa horachuu danda'a, teknooloojii kalaquu danda'a, qorannoo cimaa gaggeessuu danda'a, rakkoo hawaasa isaa furee ofiifis biyyaafis furmaata ta'uu akka danda'u waltajjiin yookaan sagantaan gidduu kana guyyaa 4f magaalaa Adaamaatti akka guutummaa Oromiyaatti gaggeessaa turre ragaadha. Dorgomtoonni keenya ogummaalee garagaraatiin 11 ta'aniin Projektii kennameef yeroo jedhame keessatti qulqullinaan hojjechuun tokko hanga 3tti kabaaniif badhaasna kennamu malee hundumtuu warra ga'umsa ogummaa qaban ta'uu agarree jirra. Biiroon carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa hojii dhabdummaa hir'isuun ogummaa fi kalaqa jajjabeessuun sadarkaa biyyaatti dinagdee cimaa ijaaruudhaaf xiyyeeffannoo olaanaan hojjechuu irratti argama kan jedhan Injiinar Eebbaan kana milkeessuuf humna namaa dandeettii ogummaa irratti bu'uureffame horachuu fi jajjabeessaa deemuun murteessaadha jedhan. Nu akka Oromiyaatti lammiiwwan Oromiyaa keessa jiran miiliyoonotaan lakkaa'aman kana qonnaan bulaa horsiisee bulaa keenya dabalatee hojii irratti bobba'aniin hunduu hojii hojjetee akka jiraatu, hojii irratti bobba'een immoo ogummaa cimaa ga'umsa qabu akka qabaatu hojjechuu qabna. Kanaaf immoo carraa hojii ogummaan durfamu badhaadhina waloof jennee mootoo kanaan hojjechaa jirra. Bu'uura kanaan lammiiwwan keenya hedduun ogummaa kan hin qabne ta'an illee jireenya isaanii guyyaa gaggeessuuf ofiis ta'e maatii isaanii nyaachisanii buluuf waanuma argan hojjetanii jiraachuun waan beekamudha. Garuu jiraatanii buluu, waa afaan kaa'atanii buluu irra darbee jireenya fooyya'aa fi jireenya qulqullina qabu jiraachuuf lammiiwwan keenyaaf himmala waan ta'eef ogeessota ga'umsa ogummaa qaban hojii hojjetaniin bu'aa guddaa argatan milkaa'oo ta'an arguu barbaanna. Waldorgommii kalaqaa teknooloojii fi ogummaa iddoo tokkotti agarsiisaaf dhiyaachuun isaa muuxannoo walirraa qooddachuu keessatti ga'ee guddaa qaba jedhan. Dorgommiin akkanaa kun bara baraan gaggeeffamuun isaa dandeettii ogummaa keenya cimsachuun gabaa addunyaa faana dorgomuuf carraa hojii fi intarpiriinaroota hedduu horachuun misoomni teknooloojii ceessuu fi waraabuu akka babal'atuuf shoora olaanaa gumaachaa jedhan Injiinar Eebbaan. Dargaggoonni ogummaa argatan iddoo kamittuu biyya keessattis ta'u biyya deemanitti ogummaa qabaniin hojjetanii jiraachuu dorgomaa ta'uu ni danda'u. Kanaaf lammiiwwan Oromiyaa keessa jiran miiliyoonotaan lakkaa'aman kun jireenya guyyaa daabboo irra darbe oomisha biyyi kun barbaaddu qulqullinaaf baay'inaan oomishuun dinagdee biyyattii guddisuuf leenjii gaggabaaboo guyyaa 5 hanga 1 hin caalle kolleejiiwwan keenya keessatti leenji'uudhaaf carraa qabu jechuudha.
asumaan dhaamsan dabarsuu barbaadu uummanni keenya bakka jirutti ogeeyyotaaf kolleejjiiwwan barataawoo keessatti waliin ta'uun leenjii ogummaa yeroodhaa yerootti argachaa bara jireenya isaa guutuu hojjechaa leenjiyaa barachaa deemuun barbaachisaadha. Barnoonni dhuman qabu. Barnoonni bara jireenya guutuu kennamu yookaan life long learning jedhamu madda teknooloojii, madda guddina dinagdee biyyoota guddatanii waan ta'eef nus kana milkeessuuf waliin cimnee hojjechuu barbaachisaa. Dargaggoonni keenya, dubartoonni, qonnaan bultoonni, daldaltoonni warri hojii garaagaraa keessatti bobbahanii jiran hagam fedhe barnoota olaanoollee haa qabaatan, maastarsii fi isaa ol digirii haa qabaatan, ogummaa barataawoo garuu 2-3 qabaachuun hunda keenyaafuu barbaachisaadha. Enterpiraayizoonnii fi diiniin kolleejjota godinaalee Oromiyaa irraa dhufuun dorgoman tokko tokkos EBS'if yaada kennaniin akka jedhanitti biiroon carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa dorgommii akkanaa gaggeessuusaa teknooloojii fi kalaqa jajjabeessuun ga'umsa cimsaa muuxannoo qaban walirraa qooddachaa yeroo itti aanuuf dorgomaa cimaa ta'anii dhiyaachuuf hamilee guddaa nutti horee jira jedhan. Maqaan kiyya Abdulqaadir Tsayibuuti, itti gaafatamaa waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa magaalaa Adaamaati. Guyyaa skill competitionii akka Oromiyaatti gaggeeffameen magaalli keenya tokkoffaa baheera. Waancaa 3 fudhanneerra medaaliyaa 23 sassaabachuun tokkoffaa kan baane. Kunis leenjiin sartifikeettii olii mootoo jedhu san qabannee dhimma leenjii fi ogummaa irratti xiyyeeffannaa addaatiin qindoominaan leenjistoota keenya jajjabeessuun, kolleejjii keenya haaromsuun, hooggansi hundi dhimma ogummaa kanarratti xiyyeeffannaa addaa kennuun tumsa waliin goonen injifannoon kun kan dhufe. Injifannoon kun sadarkaa kanatti hin dhaabatu. Itti fufnee sadarkaa biyyoolessaattis dorgommii jiru injifachuuf badhaasni har'aa kun hamilee guddaan nu ta'ee jira. Itti fufnaa jechuudha. Har'a kan inni badhaafame warqiidha. Kan ittiin dorgome immoo automotive kan elektirooniksii kan dorgome kana badhaafame. Ingidee shaakala garaagaraa shaakaluudhaan dhuunfaadhaanis ta'ee kallattii garaagaraatiin shaakaluudhaan carraa kan argachuu danda'e. Gara fuulduraatti immoo jechuun yoo waaqayyoon na gargaare immoo waan haaraa wayii kalaqee teknooloojii garaagaraa oomishee kompiitarisi godheetoo biyya ofiifis dorgomaa ta'ee naannoo kullee akka dorgomsiisuun barbaada. እኔ ስሜ ንጉሴ ታደሰ ይባላል። የምኖረው እዚሁ አድዋ ከተማ ነው። እኔ የሰራሁት የአካል ጉዳተኞች ዊልቸር ነው። የአካል ጉዳተኞች ዊልቸር ሰርቼ አንደኛ ነው የወጣሁት። ይሄ ዊልቸር መስራት ለኔ 3 ነገር ይሰጠኛል። አንደኛ አካል ጉዳተኛው በጣም ስለተቸገረ ለወገን መድረሴ፣ ሁለተኛ ገንዘብ አገኝበታለሁ፣ ሶስተኛ ደግሞ የአይምሮ እርካታ አገኝበታለሁ። ስለዚህ ነው አስቤ ወደዚህ እንትን ያልኩትና እኔ ወርቅ ነው የተሸለምኩት። dorgommii ogummaa garaagaraatiin guyyoota 4 gaggeeffamaa tureen kolleejjiin pooliteknikaa Adaamaa tokkoffaa, kolleejjiin pooliteknikaa Sabbataa lammaffaa, kolleejjiin pooliteknikaa Atilee Qananiisaa Baqqalaa sadaffaa ba'uun badhaasaa fi beekamtiin kennameefira.